Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota godinaalee naannoo Amaaraatti wajjin mari'atan. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee Jaaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee Jaaffaa geggeessaa ture xumureetti jira. Finciltoonni Huutiidhaa doonii Ingiliz irratti haleellaa misaayilaa raawwachuun isaanii ibsame. Jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraatiif isinii qabannee dhiyaanne keessaa bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa kan isinii himaa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti isin dabarsa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota godinaalee naannoo Amaaraa garagaraa wajjin mari'ataniitti jiru. Ministeerri muummee Federiidhaa Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota godinaalee naannoo Amaaraa garagaraa wajjin mari'ataniitti jiru. Dr. Abiy gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti yoo ta'e haala yeroo naannoo Amaaraa ilaalchisee hooggantoota paartii badhaadhinaa naannichaa wajjin marii geggeeffame hordofee bakka bu'oota godinaalee naannichaa hundarraa walitti baba'anii wajjin dhimmoota ijoo adda addaa irratti mari'atanii jiraachuu isaanii ifoomsaniitti jiru. Dhimmoota hedduu dhiyaatan irrattis ammoo deebii kennuudhaan barbaachisummaa kaayyoo fi tattaaffii waloo tumsuu irratti ejjennoo jiru kaasuudhaas ifoomsaniitti jiru. Caffeen Oromiyaadhaa yaa'ii idilee Jaaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee Jaaffaa adeemsisaa ture xumureetti jira. Yaa'ii caffee kana ammoo guutuu isaa waayilli keenya Girmaa Guddisaa akka itti aanutti isin hima. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee Jaaffaa waggaa sadaffaa bara hojii Jaaffaa taa'een bu'aawwan baatii jaamaal akka fakkaatu caffeef gabaasa godhee jira. Dabalataanis muudama haaraas raggaasisee jira. Haaluma kanaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti ji'oota jaan darban keessatti qarshii biiliyoona 57 ol walitti qabuun himamee jira. Dandeettii galii maddisiisuu naannoo keenya qorachuudhaan galii dinagdee naannootiin wal madaaluu sassaabuuf bara kana karoorri hiixataan qabamee hojjetamaa jiraas jedhamee jira. Ji'oota jaan darban keessatti galii idilee qarshii biiliyoona 42.36 galii mana qopheessaa qarshii biiliyoona 9.83 fi galii keessoo qarshii biliyoona 4.87 walumaa galatti qarshii biliyoona 57.07 walitti qabamuun danda'amee jira. Raawwiin sassaabbii galii kun kan bara darbee yeroo wal fakkaatu waliin yommuu madaalamu galii idilee qarshii biliyoona 10.42 galii mana qopheessaa qarshii biliyoona 4.35 waliigalaan qarshii biliyoona 14.77 caalmaa akka qabu himamee jira. Bifuma wal fakkaatuun ji'oota jaan darbe keessatti tajaajilli lammummaa qarshii biliyoona 71 ol baasu Oromiyaa keessatti hojjetame jiramee jira. Naannoo Oromiyaatti tarkaanfiin haaraa tajaajila lammummaatiin hojiiwwan misooma waloo garaagaraa qarshii biliyoona 71.87 ol baasu raawwatamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa ganamaatti deebi'uun tarkaanfilee haaraan bocamee misoomawwan bu'uuraa beekumsa humnaa fi qabeenya uummataa walitti qindeessuudhaan hojiiwwan tajaajila lammummaa garaagaraa hojjetamaa jiraachuus himamee jira. Kanaanis bakka bajeta mootummaatiin ga'uu hin dandeenye humna waloo tajaajila lammummaatiin bakka buufamaa akka jirus himamee jira. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee Jaaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee Jaaffaa taa'ee tureen wixinee labsii kaffaltiitti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii mana mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deddeebiin murteessuuf ba'ee irratti mari'achuun raggaasisee jira. Labsiin ragga'e kunis labsii lakkoofsa 255 bara 2016 ta'ee hojiirra kan oolu ta'as jedhamee jira. Kana malees wixinee labsii dhaabbilee hawaasa siivilii naannoo Oromiyaa murteessuuf ba'ee irratti mari'achuun raggaasisee jira. Labsiin ragga'e kunis labsii lakkoofsa 254 bara 2016 ta'ee hojiirra kan oolu ta'a. Gaaffii fi yaada miseensonni caffee kaasaniif seektaroonni dhimmichi ilaallatu deebiitti kennaniitii jiru. Miseensonni caffee gaaffii tajaajila fayyaatiin wal qabatee ka'eef tajaajila fayyaa kennamu qulqullinaa fi dhiheenyaan kennuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu kan dubbatan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa rakkoowwan dhiyeessii fi qaqqabummaa wal qabatee mul'achaa jiru hiikuuf qindoominaan kan hojjetamu ta'uu ibsanii jiru. Harkifannaa piroojektota bishaan dhugaatii fi rakkoo kenniinsa tajaajilaa wal qabatee gaaffii miseensonni caffeetiin ka'aniif hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Miiliyoon Baqqalaa piroojektota yeroo dheeraaf harkifatan xumursiisuun tajaajilaaf banaa taasifamaa kan jiranii fi piroojektota hafanis rakkoo qaban adda baasuun xumursiisuuf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jiraachuun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensa caffee Oromiyaa kan turee fi deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan duraanii obbo Taayee Dandaa irraa caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isaa Jaaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee Jaaffaa guyyaadhaa gaggeessee jiruun mirga himatamuu dhabu sagalee caalmaan guutumatti
kaasee jira. Bootaayee danda'a onkololeessa bara 2020 irraa kaasuun deetaa ministeera nageenya Itoophiyaa ta'uun tajaajila hooggansa paartii badhaadhinaa turan yommuu ta'u Muddee 11 bara 2020 to'annoo jala ooluun isaanii kan yaadatamudha. Hanga mootummaa Itoophiyaa kan duraanii kun farreen nageenya Itoophiyaa diiguuf hojjetan wajjin ta'uun ergama diigumsaa osoo hojjechaa jiranii argamanitti jiran jechuun to'annoo jala ega oolfameen asitti mana murtii osoo hin dhiyeeffamiin kan jiran ta'uu isaa gabaasni yeroo garaagaraatti miidiyaaleen qabatanii bahan ni mul'isa. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee Jaaffaa waggaa 3ffaa bara hojii caffee Jaaffaa ta'een muudama haaraas raggaasisee jira. Haaluma kanaan tokkoffaa Dr. Abdulaziz Daawud itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, lammaffaan Dr. Abdii Yuuyaa koomishinara koomishinii ni misooma karoora naannoo Oromiyaa, sadaffaa addee Masarat Asaffaa hooggantuu biiroo daldala Oromiyaa, arfaffaa addee Maabiraat Baacaa hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa, shanaffaa addee Jamiilaa Simbiruu hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, jaaffaa obbo Maatiyoo Sabbooqaa hoogganaa biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa, torbaffaa obbo Eebbaa Garbaa hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa, saddeetaffaa obbo Jamaal Kadir hoogganaa ejensii babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa taasisuun caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee Jaaffaa waggaa 3 bara hojii caffee Jaaffaasaa goolabee jira. Yaa'iin dureewwan gamtaa Afrikaa teessoo gamtaa Afrikaadha magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa ture xumurameeti jira. Waayilli keenya Abboomaa Qaasoo guutuu gabaasa kana akka itti aanutti dhiyeessa. Gamtaan Afrikaadhaan waltajjii waliin biyyoota Afrikaa ta'uudhaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa sagalee Afrikaanotaatti lakkoofsa Awurooppaa bara 1963 hanga bara 1999 hojjechaa ture bakka bu'uudhaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2002tti hundaa'e. Seenaan duubeen hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaadhaan immoo gaggeessitoota mootummoota Afrikaa bilisaa lakkoofsaan 32 ta'aniin Finfinneetti wal arguun ebla bara 1963tti chaartara jalqabaa ardii Afrikaa boreessuudhaan dhaabbanni tokkummaa Afrikaa Afrikaan Pan-Afrikaanizimii qabatee socho'uu fi bilisa taate akkasumas ofiin of gaggeessituu fi ofiin of hooggantuu uumuu kaayeffachuudhaan jaarmiyaa ardii gudditti addunyaa teenya bakka bu'ee biqileedha. Yeroo sanitti dhaabbatichi gaggeessitoota chaartaricha raggaasisan beekamtii kan argate bilisummaa walqixxummaa haqaa fi kabajaa yaada jiru of keessatti qabatee kan turedha. Kaayyoon ijoon dhaabbata tokkummaa Afrikaa abdii fi hawwii Afrikaanotiin qaban mirkeessuu walitti dhufeenyaa fi walitti hidhamiinsa Afrikaanotaa gidduu jiran ammoo caalmatti guddisuu dagaagsuu obbolummaa Afrikaanotaatii fi fedhii waliin jireenya isaaniitiif deebii kennuuf adda addummaa sanyii fi sabummaa akkasumas garaagarummaa gosaa keessaa baasuun tokkummaa uumuudha ture. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaa dabalataanis yeroo sanitti biyyoota kolonii keessaa hin baane bilisoomsuu sirna bittaa apartaayidii dhabamsiisuu fi mootummoota Afrikaa gidduutti tokkummaa fi waliin jireenyaaf wal tumsuu dhimmoota misoomaa irratti wajjin hojjechuu addatti ammoo gamtaan jiraachuu fi wal tumsuu bilisummaa fi birmadummaa biyyoota miseensa dhaabbatichaa ta'an kabachiisuu fi walta'iinsa biyyaalessaa guddisuuf kaayyoo dhaabbatichaa kan ganamaa ture. Hooggantootni dhaabbatichaatii fi gaggeessitootni Afrikaa kan duraanii dhaabbata ardicha madaaluu hundeessuu fi dhaabbata tokkummaa Afrikaa bakka buusuuf akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1999 murtoo labsii buurichaa adoolessa bara 2002tti gamtaa Afrikaadhaa walgahii Afrikaa kibbaa darbanitti taa'ameen ifatti hundaa'ee hojittis gale. Mul'anni gamtaa Afrikaa immoo Afrikaa qindoomtee fi duroomte akkasumas Afrikaa misoomte Afrikaa badhaatee nageenya qabduu fi tasgabbiidhaan jiraattu waltajjii addunyaalessaa irratti Afrikaa dorgomtuu taatu uumuudha. Dhaabbanni gamtaa Afrikaadhaa jaarmiyaa guddaa mootummoota bakka bu'oota biyyoota Afrikaa biyyoota 55 of keessaa qabu hogguu ta'uu akkaataa teessuma lafaa ardii Afrikaaniitiin ammoo gamtichi bakka 5tti daangeffamuudhaan giddugala Afrikaa bahaa, Afrikaa lixaa akkasumas Afrikaa kibbaa fi Afrikaa kaabaa jedhamuudhaanis kan beekamudha. Yeroo dhaabbanni tokkummaa Afrikaadhaa gara gamtaa Afrikaatti jijjiiramuu fi of haaromsuu bifa haarawaan gama hojii isaatti galee ture sanitti durataa gamtaa Afrikaa kan jalqabaa ta'uudhaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa Taaboo Maawil Maakibitu tajaajilaatti turan. Yaa'iin idilee gamtaa Afrikaa 37ffaan pirezidaantii Murtaaniyaa Mohamed Oliidaa Gawaazilii durataa gamtaa Afrikaa bara 2024 gochuudhaanis filateetti jira. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 37ffaan gurraandhala 17 amma 18 bara 2024
Finfinneetti geggeeffamaa ture karaa nagaatiin xumuramuun isaas ibsameetti jira. Yaa'iin dureewwan gamtaa Afrikaa 37ffaa teessoo gamtichaa magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa ture mata duree barsiisaa Afrikummaa jaarraa 21ffaa sirna barnootaa hirraafamne ijaaruu Afrikaanota walga'iinsa barnoota qulqullina qabuu fi hunda galeessa mirkaneessuu jedhuun kan geggeeffamaa turedha. Gamtaan Afrikaa bara kana murtiiwwan adda addaa dabarsuudhaanis goolabameetti jira. Sirna barnootaa fi adeemsa baruu fi barsiisuu jaarraa 21ffaa madaalu walga'iinsa qaqqabeessaa barnoota qulqullina qabu babal'isuu fi uwwisa barnootaa ilaalchisee yaa'ichi marii bal'aasii geggeessuunis ibsameetti jira. Hooggantooti ministeerota dippiloomaatotaa fi hooggantoota dhaabbilee gamtichaa yaa'icha irrattis hirmaatanitti jiru. Yaa'ii guyyoota lamaaf geggeeffamaa tureen ajandaawwan adda addaa irratti gadi fageenyaan mari'achuunis ibsameetti jira. Gabaasni raawwii hojii dhaabbilee gurmaa'insaa fi koreewwan dhageeffachuun murtoo garagaraas dabarsuun isaa ibsameetti jira. Hojiirra oolmaa naannawaa daldala bilisaa Afrikaa rifachiisuu qabatamaan jireenya hawaasaa jijjiiruu fi hojjetamuu akka qabus maricha irratti akeekameetti jira. Ajandaa bara 2063 milkeessuudhaaf hojjetamuu akka qabu nagaaf tasgabbii biyyoota Afrikaa mirkaneessuu akkasumas walitti dhufeenya ardiilee cimsuu irratti hojjetamuu akka qabus ibsameetti jira. Godina Booranatti horsiisee bultoonni aanaa Elwaayyeedha. Aadaa buusaa gonnoffatti gargaaramuudhaan deeggarsa garaagaraa walii taasisaniitti jiru jedhame. Guutuu gabaasa kana Liyaa Taaddasaa akka itti aanutti isinii dhiyeessiti. Godina Booranaatti horsiisee bultoonni aanaa Elwaayyee aadaa buusaa gonofaan horii qeencaa fi sanyii midhaan akaakuu adda addaa waliif gumaachan. Gargaarsa aadaa buusaa gonofaan waliif taasisaa jiraniin maatiin harka qalleeyyii ittiin gargaaramaa jiraachuu horsiisee bultoonni gumaata argatan himuun hojiin kun cimee itti fufuu qaba jedhan. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa Elwaayyee obbo Galma Sooraa akka himanitti hojii wal gargaarsa aadaa buusaa gonofaa gandoota aanichaa 5 keessatti hojjetamaa jiruun abbootii warraa 358tiif horii qeencaa re'oota 700 gaala 2 harree 4 fi sanyii midhaanii xaafii kuntaala 6 boqqolloo kuntaala 17 fi boloqqee kuntaala 4 abbootii warraa 270f gumaachuu himaniiti jiru. Horsiisee bultoonni aanichaa aadaa buusaa gonofaan gumaata horii waliif tolchaniin biratti abbootii warraa sababa hongeen horii dhaban deebisanii ijaaruuf lafa hektaara 200 kennamee fi rooba gannaan akka facaafataniif sanyii midhaanii akaakuu adda addaa waliif gumaachaa jiraachuun hojiin kun gandoota hundatti kan babal'atu ta'uu bulchaa itti aanaan aanaa Elwaayyee obbo Jiloo Diidaa himan. Abbootii warraa lafa qonnaa fudhataniif deeggarsa sanyii hawaasii waliif gumaacheen dabalatatti tiraakteraa fi calla guddiftuu barbaachiftu kan dhiyeessaniif ta'uu obbo Jiloon himaniiti jiru. Godinichatti bara baajataa 2016tti horsiisee bultoonni humna walloo aadaa buusaa gonofaan akka waliif gumaachaniif gaaddisa buusaa gonofaa Oromiyaa tumsaniif miseensi 900 ol horatamuu itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saaraa himan. Bara kana miseensa buusaa gonofaa 900 ol horatame irraa qarshii miliyoona 28 galchuu fi hojii hojjetamaa jiruun hanga ammaatti miliyoona 16 ol galchuu obbo Liiban Saaraa himanii hojiileen muuxannoo gumaasa waliif kennuu aanaalee Elwayyaa fi Dillootti hojjetamaa jiran jajjabeeffamuu qaba jedhan. Waajjira kominikeeshinii godina Booranaa wabeeffanne. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti Daayiriktarri olaanaan misooma industiriidhaa yaadannoo injifannoo Adawaa daawwataniitti jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti Daayiriktarri olaanaan misooma industiriidhaa Gaardi Muularii fi jilli isaanii yaadannoo injifannoo Adawaa daawwatanii jiraachuu isaanii kantiibaa Adaanech Abeebeedhaa ibsaniitti jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinneedhaa adde Adaanech Abeebeedhaa ergaa toora miidiyaa hawaasaatiin dabarsanii turaniin dhaabbata biyyoota gamtoomanitti Daayiriktarri olaanaa misooma industirii kan ta'an Gaardi Muularii fi jilli isaanii yaadannoo injifannoo Adawaa daawwatanii jiraachuu isaanii ifoomsaniitti jiru. Yaadannoon injifannoo Adawaadhaa seenaa kaleessaa qofa osoo hin taane seenaa dhaloonni boruutis tumsaan akka hojjetu humna guddaa kan uumuu fi konferansiiwwan adeemsisuuf bakka filatamaa ta'uu Daayiriktartichatti himaniitti jiru. Bifuma wal fakkaataadhaan jilli Daayiriktara olaanaa dhimma misooma industirii dhaabbata biyyoota gamtoomanii Gaardi Muulariin durfamu kun misooma ikooturizimii haroo wanciitis daawwateetti jira. Jilli Daayiriktara olaanaa dhimma misooma industirii dhaabbata biyyoota gamtoomanii Gaardi Muularii fi waayillan isaatiin durfamu kun ammoo misooma industirii ikooturizimii wanciidhaa daawwatuu isaanii ifoomeetti jira. Ministeerri dubartootaa fi dhimma hawaasummaadhaa rakkoon Afrikaanotaan furamuudha qaba jedhan. Rakkoon Afrikaanotaa furmaata Afrikaanonni kennaniin furamuu qabaate jechuudhaan
dargaggoonni Afrikaadhaa rakkoo fi qormaata Afrikaatiif ammoo furmaata ta'uudha qaba jedhan ministeerri dubartootaa fi dhimma hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayeedha. Dubartootaa fi dhimma hawaasummaa mana marii dargaggoota Afrikaatii fi gamtaa Paan Afrikaa wajjin ta'uudhaan yaa'iin hooggantoota dargaggoota Afrikaa jiddugala hayyooma Afrikaatti taa'amaatti jira. Yaa'ichi mata duree lammii Afrikaa jaarraa 21ffaa gahoome haa barsiisnu sirna barnootaa dandamataa hammataa umrii guutuu qulqullina qabuu fi barbaachisaa ta'e Afrikaatti ijaaruu jedhuun taa'amaatti jira. Yaa'ii kana irratti Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa dargaggoonni walitti baba'anii hirmaachaatti jiru. Yaa'ii kana ministeera dubartootaatii fi dhimma hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayeedha. Pirezidaantiin gamtaa dargaggoota Paan Afrikaa dargaggoo Mo'omoni Diyaalaadhaatii fi barreessaan olaanaan gamtaa dargaggoota Paan Afrikaadhaa dargaggoo Ahmad Bening, pirezidaantiin gamtaa dargaggoota Itoophiyaadhaa dargaggoo Yusuf Muhammad geggeessaatti jiru. Haroo namtolchee hidha haaromsaa keessaa qurxummii tooniin 753 argameeti jira. Haroo namtolchee hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa keessaa oomishni qurxummii tooniin 753 argamu biiroon qonna naannoo Benishaangul Gumuz beeksiseeti jira. Hoogganaa itti aanaan biirichaa Dr. Biraanuu Itichaadhaan oomishni qurxummii kun kan argame baatiiwwan 7 dabranitti waldaalee gurmaa'uun eeyyamni kennamee fi haroo namtolchee kanarratti bobba'anii turaniin ta'uu isaatis ifoomsaniiti jiru. Dabalataanis waldaaleen 38 damicharratti akka bobba'aniif eeyyamni kennamuufiidhas itti aanaan hoogganaa biiroo qonna naannoo Benishaangul Gumuz beeksiseeti jira. Waldaalee kanneenis ammoo rakkoo walitti hidhamiinsa gabaa mudachaa waan jiruuf kanaaf ammoo furmaata laatuuf hojjetamu akka qabus akeekaniiti jiru. Oduu xumuraatii fi oduu biyya alaatiin ammoo hidhattoonni Huutiidhaa haleellaa misaayilaa doonii Ingiliz irratti raawwachuun dhaga'ameeti jira. Finciltoonni Huutiidhaa doonii Ingiliz irratti galoo galaana Eden irra socho'aa osoo jirtu haleellaa misaayilaa irratti raawwachuu isaanii dubbiimaan finciltoota Huutiidhaa beeksiseeti jira. Doonii fe'insa Ingiliz irratti haleellaa misaayilaa milkaa'ee raawwachuu isaanii dubbiimaan finciltoota waraana Huutiidhaa Yahayaa Saar ibsaniiti jiru. Miidhaa dhaqqabeenis ammoo dooniin kun barbadaa'ee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Hojjettoota doonichaatirraa ammoo miidhaan dhaqqabee kan hin jirre ta'uunis ifoomeeti jira. Akkasumas ammoo xiyyaara nammaleessa Ameerikaa Yaman bulchiinsa Hudaydaay keessatti argamu haleeluudhaan kuffisuu isaanii Yahayaa Saar ibsaniiti jiru. Finciltoonni Huutiidhaa deeggarsa lammiilee Filistiiniif qaban ibsuudhaaf dooniiwwan Ameerikaatii fi Ingiliz irratti haleellaa raawwachaa turuun isaanii kan yaadatamu yeroo ta'u, ajajni jiddugaleessaa Ameerikaadhaa gama isaatiin ammoo finciltoonni Huutiidhaa yeroo jalqabaatiif diroonii bishaan keessaatiin haleellaa raawwachuu isaa eereeti jira. Haleellaa walitti aanuudhaan raawwatame kanaan ammoo humni galaana Ameerikaa misaayila kuruuziitii fi xiyyaarota nammaleessa finciltoota Huutiidhaa barbadeessuu isaatis ifoomeeti jira. Finciltoonni Huutiidhaa eegaa haleellaa eegalanii meeshaalee waraanaa jajjaboodhaan haleellaa raawwachaa jirus jaameeti jira. Kunis ammoo dooniiwwan daldalaa Ameerikaa naannoo galoo galaanaatti socho'an sodaa nageenya hamaa keessatti kuffisuu isaa TV'n Press gabaaseeti jira. Waliif TV irraa oduun sa'aatii kanaaf qabannee isinii dhiyaanne kanumaan goolabameeti jira. Yeroo gaarii qabaadhaa.